barbaadu tokko qaba. Namni kamiyyuu waan hojjetee mul'isuu barbaadu tokko qaba. Namni kamiyyuu waan raawwatee agarsiisuu barbaadu tokko qaba. Tokkoon namaa keessaa barbaacha ta'etu jira. Barbaacha ta'etu jira. Garuu waan barbaanne sana taanee argamuudha. Waan barbaanne sana harka keessa galfachuudha. Waan barbaanne sana hojjennee agarsiisuudhaaf akkasuma barbaadu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Ta'anii raawwatanii argamuunii fi barbaadu gidduu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko baratee barumsa isaatiin bu'a qabeessa ta'ee saba isaa lammii isaa tajaajilu barbaada yoo ta'e, bu'a qabeessa nama chaalenjii uumuu tokko ta'uu barbaada yoo ta'e, wanti inni gochuu qabu jira. Taa'ee barbaaduun kun an akkanan godha baradhe kana raawwadha jechuunii fi waan sana gara raawwitti fiduudhaaf as keessa waan bowwaa guddaatu jira. Garaagarummaa guddaatu jira. Asii ka'ee namni tokko as ga'uudhaaf maaltu isa barbaachisa? Adeemuutu isa barbaachisa. Lafa taa'ee sana akka'uutu isa barbaachisa. Namni adeemsarra jiru tokko immoo karaa isaarra qoraattiin jiraachuu danda'a. Gufuun jiraachuu danda'a. Tabbi jiraachuu danda'a. Dachaan jiraachuu danda'a. Galaanni jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu waan barbaannu sana bira gahuudhaaf, waan barbaannu sana taanee argamuudhaaf, waan barbaannu sana raawwannee fiixaan baafnee argamuu fi waan ta'uu barbaannu tokko teenye yommuu yaannu garaagarummaa gidduu jira jechuudha. Teenye yaanna yommuu ta'u wanti nu danquun jiru gaafa teenye yaannu, gaafa teenye hawwinu, gaafa teenye kana raawwadha akkanan ta'a gaafa jennu wanti chaalenjii nu godhu jira. Garuu waan ta'uu barbaannu sanatti gaafa adeemsa eegallu, gaafa imala eegallu maaltu ta'a? Gufuu baay'eetu jira. Qoraattii baay'eetu jira. Galaanni jira. Dachaan jira. Gaarri jira. Rakkinni jira. Beela'uu dheebochuun jira. Ari'atamuun tuffatamuun jira. Wantoota baay'eetu chaalenjii nama godha jechuudha. Qulqulluu keenya keessaa fakkeenya fudhannee namoota lama ilaalla. Isaanis Yoosefii fi Saamsoon. Namoonni lamaan kun macaafa qulqulluu keenya keessatti warra shoora guddaa taphatan, nama ayyaanni Waaqayyoo, dibanni Waaqayyoo, akeekni Waaqayyoo irra jirudha. Saamsoon nama ayyaanni guddaan, dibanni guddaan irra jiru, nama Waaqayyoo saba Israa'el, saba dhuunfasaa ta'ee harka Filisxeemotaa keessaa ittiin furuudha. Ittiin harkaa baasuudhaa fi gara haadha isaa keessatti nama dibamee, nama Waaqayyoof addaan fo'amedha. Akkasuma Yoosef maatii Yaaqoob keessaa yookaan obboloota isaa keessaa nama abjuudhaan Waaqayyoo isa dibee mul'ataan isa dibee nama Waaqayyo saba Israa'el isas beela oolchuudhaa fi kakuu Abrahaamiif kakatamellee fiixaan baasuudhaa fi nama Waaqayyo fo'ateedha. Namoonni lamaan kun abjuu guddaa qabu, mul'ata guddaa qabu, akeeka guddaafis waamaman. Haa ta'u iyyuu malee adeemsi jara lamaan kanaa maal fakkaataa jennee gaafa ilaallu Yoosefii fi Saamsoon gidduu garaagarummaan jiraa wal fakkeenya jiru. Wal fakkeenyi isaanii isaan lachuunuu nama saba Israa'eliif dibamanidha. Nama Waaqayyoon dibamanidha. Nama Waaqayyoon fo'amanidha. Nama dibanni Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo irra jirudha. Nama seenaa guddaa galmeessisedha. Saamsoon humna Waaqayyo isaa kenneenii saba Israa'el harka Filisxeemota harkaa baaseera. Filisxeem Israa'el waggaa 40 bitaa ture. Gidirsaa turan, cunqursaa turan. Waaqayyo garuu karaa Saamsoon harka Filisxeemotaa keessaa Israa'el saba isaa fureera. Haa ta'u iyyuu malee namni guddaan, namni dibanni Waaqayyo irra jiru kuni guyyaa tokko gara dubartii ejjitu tokkootti ni gore. Dubartii sana bira darbuu hin dandeenye. Dubartii sana irraa fagaachuu hin dandeenye. Hidhata gadhee waan hidhateef, michooma gadhee waan michoomeef, iddoo isaaf hin malletti waan argameef Saamsoon dhumni isaa hin fokkise. Dhumni Saamsoon ijji isaa agartuun isaa keessaa baafame, rifeensi isaa irraa hin haadame, harka diinotaanis hin booji'ame. Dhumni isaa badee balleessaa ta'e. Saamsooniin gaafa ilaallu gara
Yoosefitti gaafa dhufnu immoo Yoosef nama abjuu nama waaqayyo abjuu guddaatti kenneedha. Isaan kan Yoosefii abjuu isaa kanaaf jedhee obboloota isaatiin hin jibbame. Maatiin isaallee isa hin simanne. Dhugaadha jedhee waan inni argee isaanitti mul'ee irraa fudhatanii gorsa jajjabina isaaf hin kennine. Abjuu isaaf jedhee hin gurgurame. Abjuu isaaf jedhee mana hidhaatti hin galfame. Wantoota lamatti isaan wal fakkeessaa wanti isaan mudate Saamsoonii fi Yoosef. Saamsoon dubartii ejjituutu isa mudate. Akkuma dubartii ejjituun isa mudate, Yoosefis dubartii ejjituutu isa mudate. Haati manaa mootichaa otoo abbaan manaa ishee jiru Yoosef irra ija ishee hin kaa'atte. Yoosef irra ija ishee hin kaa'atte. Inni garuu abjuu isaaf mul'ata isaaf jedhee isa ishee yaada isheen isaaf dhiyeessite sana xuraa'ummaa sana hammina sana hin dide. Hin baqate. Uffata isaa irratti dhiisee hin fiige hin baqate sagalee waaqayyoo. Saamsoon garuu irraafuu dadhabe. Saamsoon garuu abjuu isaaf mul'ata isaaf aarsaa kaffaluu dadhabe. Bira darbuu dadhabe. Saamsoon raqatti gore. Saamsoon xuraa'ummaatti gore. Ilaa Saamsoon otoo mul'ata isaaf abjuu isaaf jalqaba saba Israa'el birmaduu baasuudhaaf waan ta'eef harka diinota isaa harkaa saba Israa'el Filisxeemota harkaa furuu waan tureef kaayyoonsaa akeekni waaqayyo isaan qabus isa kanaa ture. Haa ta'uyyuu malee inni jalqabuma gara Filisxeemotaatti gadi bu'ee Filisxeemota wajjiniin soddoomuu barbaade. Ammas dubartii Filisxeemotaa keessaa dubartii ejjituu wajjin hin michoome, hin firoome. Lakkii jedhee bira darbuu dadhabe. Abjuu isaaf, mul'ata isaaf, kaayyoo isaa sanaaf. Argitanii garaagarummaa kana gidduu jiru. Waan barbaannu sana harkaan qabachuudhaaf gaafa jennu wantoota lakkii akka nuti jennu hin barbaadu, hin raawwadhu, hin ta'u jennu fedhii keenya, yaada keenya, hawwii keenya bakka ittisuu qabnutti ittisuu qabna. Bakka diduu qabnutti diduu qabna. Wantoota abjuu keenyarraa, mul'ata keenyarraa, akeeka keenyarraa gara duubatti, gara booddeetti nu deebisuu barbaadan gaafa jireenya keenya mudatu maal gochuu danda'u qabna? Jechuu danda'u qabna. Lakki jechuu danda'u qabna. Tuffannee bira darbuu danda'u qabna jechuudha. Egaa kun hundinuu gaafa adeemsa eegalluudha kan nu mudatu. Gaafa adeemsa eegalluudha. Iyesuus Kiristoos barattoota isaatiin koottaa gara gamaatti hin ceena gaafa ittiin jedhu galaana kanarra wanta ta'u, bubbee ka'u, qilleensa ka'u, raafama ka'u ittiin himne. Gama sanatti ce'uudhaafi bidiruu yaabbatanii eega isaan imala eegalanii, eega deemsa eegalanii bubbeen kan itti ka'e, qilleensi kan itti ka'e, achi keessa raafamuun kan dhufe, abdii kutachuun kan dhufe. Gaafa gara abjuu keenya, gara waan ta'uu barbaannu sana, gara mul'ata keenyatti gaafa imallu wantoonni abdiin kutachiisan jiraachuu danda'u. Garuu filannoon keenya maal ta'uu qaba? Gara fuula duraatti deemuu danda'uu qabna jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Akka waan baay'ee irraa barattan abdiin qaba.